Fuuldura rabbi nama hiree eeggatu nama jaarsa eeggatu. Osoo masaanuu iyyuu taane ani faati firoo waliif namni dhugaa rabbi. Walla reeddi Narra obboleessa. teessee namichi qoddaa jirti. Maali kun kakkana godha? Rabbi muusii san jalaa kaasii iyyuu badde wallaa ilaan dagadhe. Amma booda kana namni kanuma nyaata. Amiin. Ini hojii isii as laalaa Kuni wannoodha aayiskireemii amma nyaata. Walla fan buufne ilaala. Ini waan isiin gootu mee laalaa hojii isii. Wannoodha. Tuna jala sile. Laa sanii mishittoo osoo wannoodha bukuudha. namni 283 ummi firoo jedha jalatti wallahi ummi firoo jedhati libbi ol argaa Deemaa mana haadha firootitti ummi firoo jedha inshaallah. ummi firoo jedhati libbi ol ergaasin Maali habiibti mee lafan na laali asirran na laali akkaan jiru. Burtukaana si fakkeesse. Wayyoo. Burtukaana si fakkeesse. Ani laalaan wannoo malee ta'a laal bidduu. laal ummi firoo galatooma hundi keessanii wallahi Tokkichiisaa faayidaan qaban girrisaa taaptaabii. Girrisaa taaptaabii bicha. Taaptaabii miti ani ka barbaadu manni kiyya na jaalatudha malee. Xayyuu too. Cubbuu argite? Deemee deebi'e. Cubbuun tiyya nama dhiiftu warri cubbuun irratti dalaydan. Ummu firoo maashaa Allah. waan ofii gandummaan jedhiin wallahi gandummaa miti gandummaallee hin jedhin ati beekta gandummaatti gudufta wanni ani dasna jedhu si koomandoo ta'uu qofa wallahi billaa waan biraati fi miti waan arga jira wallahi Wuci. Ay gadi hin baasin. Nambaasin. Wuci si jalli. Intala gadi na baasin. Ushaaga. Waa'ee gandummaan naasofne afaan kee qabu. Maal jette seetaa wanni na gammachiisu si koomandoo ta'uu qofaa jette. Ittiin hin boonture. Maal jedhanii waan bira ushaa. Harargeen eenyu qabdi? Harargeen eenyu qabdi? Shawaan eenyu qabdi? Jimma eenyu qabdi? Nee wuci. No. Ana akkas hin jenna nama waliin nan buusinan. Kutaa 11 ni jaalladha. Wanni na gammachiisu Oromoo ta'uudha jedhi qalbi. Amma inaaffaa dhiisi. Waan ofii narraa qaba wallahi. Hudduu harreeseen addaa sibiila jira. Maqaa namaallee hin dhayina obboleeyyantii jalatti dhiisa. Maarree silphummaa akkatuuti moo isiinuu amanteeru. Wallaahi habiibtii fi dhageeffadha. Jidduu lamaan dallaaluu kadhan dhiistooti qofa. Ila wallaahi sanii miti na dhageeffadha. Akkuma amma haati firoo dhuftee welcome jedhee. Dhugaa isin afacha dhiisina. Isii ofii fudhadhe kana sanillee ofii fudhadhaan. Ilma namaa nama ta'ee dhalachuu qofaaf jaaladha. Abbaan feete na aman abbaan feete na jaaladha. Ani masaanuu haadha tiyyaa lubbuu tiyyaa oliif jaaladha. Masaanuu haadha tiyyaa jechuudha. Ta'a haadha buddeenaa talammata. Haadha buddeena talammata wallahi billahi. Ilaa ammaa kaayiroo tana keessa taa'ee ka ofii kiyyaayyuu waan kiraa manaa kan faladhuyyuu hin qabne kan namni na gargaaru sanirraa qooda isii gargaaraa jechuudha. Argitanii? Kanaaf nama tokko nama ta'ee dhalachuu qofaaf gargaaru. Ati naani ati isii dubbistee fi anama fakkeenya warri hubatuu qabda ammaa seetanii isii jala sin deemti minaamina jechaa turtanii. Namni tokko amma fakkeenya namni tokko reedii anaaf riidii yoo wallolle riidii wallolan jedhee amma jamii fakkeenyamaa fi aslii fi jamiilan osoo kan wallolan taate rabbuu hin godhini ani akka jara lamaaniin irraa goruu qaba hin goruu hin qabu nama tokko yoo wallolte nama tokko san irraa wallolu adda goruu hin qabu. Malee waan biraati fi miti isiin amma isiin itti heerumte jette isirra goruu hin dandeessu. Barreessaa jabaadhaa hudduu harree isin galchaa isiniin ta'u biloofi malee barreessaa jabaadhaa. Jimmaa maali jedhaa yoos lalla. Jabaadhaa barreessaa. Barreessaa kolkoloota ummu firoo maal gootaniirtan ummata zibaalaa maal gootaniirtan ummu firoo. Mee ummu firoo waan isin gootan natti asima ummata afaan bichaa mee ummu firoodha. Maal gootanirtan wallahi maal gootanirtan haddas taanaan borus taanaan ila badama abbaa manaa isii ka irraa fuudhe san isiidha quuqamaa isiidha rifata isiidha miira isii eegee jiraatu maal gootaniif ummu firoodha mee na himaa girrisaa na himaame tiisisa udaan irraa ka'eesi mee wallahi mee maal gootaniif ummu firoodha na hima mee wanni gootaniif maal inni hamma fedhallee badaa ta'u hamma fedhallee hamaa ta'u isuma kaleessa jechuudha badaa waliin nyaatanii mishaa waliin nyaatanii beelas waliin obsanii roobas waliin obsanii gammoojjii biyya ormaatis waliin obsanii dhibee biyya ormaatis waliin danda'anii
yeroo isin rakkate yeroo isin dadhabe isuma santu waa godhaat malee isin mee maal gootanii mee warri kaleessa reeddii mataa garagalchitanii arrabsaa turtan warri kaleessa baro isin osoo yaaddanii akka isin hin yaadne maalirra beekee beektanii akka isin hin yaadne tokkoffaa bultii namaa keessa galuu keessatti lammaffaa taree deebi'eetiin ilmoo isii yoo maal jettu gaggaragalchite ati taqaltee ilmoo qabdu ati tabaru dhaluu heddu meena him tabaru dhaluu heddu tabaru heeruma heddu taqaltee ilmoo qabdu yoo maal jettu ilmoo isii reeddii walii mataa gaggaragalchi reeddii yoo gaggaragalchite I don't care siduuna yoo gaggaragalchite I don't care isii yoo gaggaragalchitan rakkoon qabu yoo maal jettan ilmoo isii mataa gaggaragalchitan ilmoo waa takka hin beenne kanadha osoo dhayame ebeluun na dhaye ni manne kanadha osoo kufee as miidhamee ni manne gaggaragalchitanii arrabsaa turtan an guyyaa san isinirraa bahee jettu ummata ajandaa bichaa barbaadu ammas taanaan barus taanaan wallaahi billaa isinit hima anillee homaan godhuuf eenyullee homaan godhuuf abbaa manaa isiisantu waa godhaaf argitanii kan beelas waliin obsanii kan xulis waliin obsanii kan dhabaa qabeenyallee waliin jaalatan ammallee taanaan reeddii eenyullee zeenabaan ga'uuf zeenabaallee eenyu reeddiin ga'uuf na aman osoo kabiraatittillee heerumtee zeenabaan abadan jaalala reeddii kennite san kennitee waliin hin jira reeddiinis jaalala isii kenne san kennee kabiraa waliin illee hin jira kana na amana ummata tufuuzoo akkana shammuu shaqal dhugaa jirtu isinis himaan kan eenyu abadan isaanii walit dhiiganii ilma walirraa dhalchanii miti booyfireendi taatee waggaa takkaa lama walit turtanii osoo adda baataniiti madaan sun inuma si dhukkuba akkanaatiin adda bahe inuma jedha argitanii bilaashuma akkanumaan as jalateen darii eegee hoqataa haasoftan jechuudha shakaaraa shakartuun martii wallaahi billaahi homa takkan gootaniif mee maal gootaniif mee giddii dharreeddii gurra miccirtanii kottu haadha firoo walirra fettanii fiddanii hin finne reeddiin lubbuu dhiisi bakka waan ofiin wallahi dhugaa isin jedhaa bar haadha manaatiyya haadha ilmoo kiyyaati haadha dhiiraati na dhukkubsiti foon kiyya cinaa foon kiyyaati icciitii kiyya histirii kiyya yoo jedhe dhufeetuma isi madeeffataa jechuu kalaas amma araaraman mee isin gorri kaleessa reeddii arrabsaa tuutan mee maal fiddan araaraman kun gisee amma silkee asii nanna bilbilaatiin haadha manaatiyya naa mana kan kee dhufuu heddi fuudhiinii naan jedhe sibira dhufuu heddi waliin nyaatanii wal aggaabbazanii wal dhungatanii dhufan kun amma yeroo isii uladhee hin jedhu reeddiitii irraa dhaye wallahi foolii reeddiitii irraa dhaye gammadaa dhufte kolfaa dhufte hagas biraa shumatti wallahi gitne wanni fiddan tokko hin jiru wallahi abadan mee laalaka osoo wallahi zeenaba an rabbiin natti ragaadha osoo kaleessa jaalala waliin qabaanne osoo kaleessa kabajjaa waliin qabaanne reeddiin ol bahee zeenabaa isiin akkanaatti akkaatii jedhee dhararra kaa'ee dhugaarra kaa'ee tatatata jedhee haasa'uu danda'a guyyaa takka ol bahee dubbatee kan akkasii isin mataa gaggara galchitanii maal jettanii waa 99 isa hin fedhe guyyaa takka ol bahee dubbatee reeddiin maaf ol bahee dhufee dubbachuudhaan kabajjaa qaba jaalala qaba jaalalli isii keessaa hin dhumanne ammallee keessa jira. Haga kiyya hin beektan anatu argaa jira jechuudha keessa jira reeddii osoo bira teettee akkana waqartee albeen akkana ciccirteetiin jettee hamtuu zeenabaa garaan fuutu hamtuu zeenabaa waan irra wal dhaban qaban malee waan waliin dhaban hin qaban zeenabaanillee akkasuma yoo waa'ee reeddiitti dubbate daqiiqaa takka obsitee si wajji haasa'uu hin dandeenye jaalalatu keessa jiru osoo dhaltuu kaleessa kabajjaa hin qabneef jaalala hin qabneef taate ol seentee asirratti kaameraa banattee zeenabaa guyyaa takka kaameraa banattee teettee waa'ee reeddii haasa'utu argitanii nama 200 nama 300 hordofa hin dandeettu jechuudha maaliif jaalalatu keessa jira ata dhosoo tokko jala seentee achi baateeti ol baatee miidiyaarra dhaabattee ilma haadha akkasii maalii akkasii yoo akkasii jettu qaama isaa sitirii isaa yomanni kataabtaa gochuu danda'ullee ta'e kataabtaa gochuu iyyuu hin dandeettu atu kamaadhi waan sagantamee sagal jettaan garuu kabajjaa walii qabaniif jaalala walii qabaniif wal uffatanii wal danda'an ani ka isin miidiyaa kanarraa bukeessitan hunda obsanii nagaya mee asin atta taatame asummaaletti waan ofii miira keessaa baay'ee bareedduutiyya laale waan ofii ati namni waan barbaade jechuu dhaggeeffadhu waan tokko isinitti obboleeyyantiya waan tokko isinitti wallaahi billaahi namni mucattii waan ofii tanarra cubbuu keettani rabbiin itti isin gaafata wallaahi yoo rabbittillee isinii matte isinirraa argatte mucattiin tun dhiisanii
abbaa fedhe wallolu abbaa fedhe yoo walajjeesallee waan ofii wanni sii galchuun jiru bakka barbaadde deemuu dandeetti bakka barbaadde taa'uu dandeetti sa'aatii kana mana abbaa barbaadde mana asli yoo deemte aslii fi jaartiin aslii yoo wallolan waan ofii jechuu hin danda'u maaliifi ani siin jedhe yoo isin mana namaa deemtu waa gochuu hin dandeettu kanaafiyyuu isin dhiisa mucattii tana wallaahi dhiisa miskiina dhiisanii haa jiraattu jireenya isii maqaa isiin kaasinaani kana jiran na dhageeffadha eenyu nan jiraachisa eenyu nan jiraachisu eenyu nan balleessu waa rabbiin uume tokko nan eenyu nan jiraachiftu eenyu nan balleessitu uffata jijjiiradhu eenyu nan balleessitu eenyu nan jiraachisu eenyu ani lakunoo ammallee itti hima osoo zeenabaallee reeddiin gadhiise an reeddiidhaan piisii zeenabaanillee odoo reeddiidhaan adda baate zeenabaanillee piistiidha bas maaliif dhimma waloo isaanii kan isaan irra godhaman fakkeenyaaf jedhaa bara dhimma waloo waan isaanii ofii dhiisi bakka baallaa dhiisi rabbi jedhi bakka dhiisi asiin durallee maal isiniin jedhe ani gaafuma isin akkasi dubbii bolchitan sanillee yaa jarana ijoolleen kun jarri kun akka walitti deebi'uu barbaaddan reeddiillee dagadha zeenabaallee dagadha akka walitti deebi'uu barbaaddan isiniin jedhe isa akka isin walitti deebi'uu barbaaddan isiniin jedhe isa bas maaliif obboleessa kiyya reeddiillee waan beeku obboleettii kiyya zeenabaallee waan beeku bas hammeena takka jidduu jaraatitti hin argitan wannummaan takka osoo akkana hooqaa ooltanii zeenaba hamtuu irraan fuutan girrisaa jechuun takka girrisaa wallahi amma miira keessaa baate no amira keessa hin jiru argitanii akkasi haati seenaallee haati firoollee cinaacha kiyya bitaa fi mirgaati isaa sanuu suuraa magartuu irra kaa'ate maltiin koo maali jedha baay'ootti kolkolee takkittiin deesan jala kana deemtanii afaan bantan taanaan wallaahi hudduu har'a iseen abbaa beela ta'e jala kana deemtee waa barreesse taanaa hudduu har'a iseen naman galcha wallaahi billaahi ati qo'e mana osuma jedhu gaafa guyyaa 19 waan ofii nama 700tu jira waan ofii guyyaa isii waggaa isii kabajatti waan taateef gaafa guyyaa 19 akka irraa hin nafne asumarraan dabarfanna itti himadu waan ofii ila meela lama tan argite muhaasin jedhe ani rabbi jedhaati dulloonni umu osoo dhalin dhaltan tunii fi warri ija hidhatan kun maan narraa barbaadan umu muhaasin jetti deemi kai abbaan muhaasin osoo taaptaaf isin godhin nagaa naa bulu eetan ligidaayi rabbiin dhabama rabbi kaaduma astagfirullah ita girrisaan keeti bar kunniin hundi wallahi girrisaan dhiisi deemanii kalaas waan ofii dhiiseet yaa ummata abboonnun kee akka tokko na godhetta maal isma jira filtarii jijjiiruu ifaa ofiin maasil ibsee kana jaala burtukaana si maal barbaadda akkana hin jiru wallah ma akkana hin jiru akkan jiru lafatti irra bisa burtukaana adii kana fakkaadha kana argi akka nu godhe eenyuun rabbi jedhaati gurraatti diimessee sirkiin kiyya diimesse rabbi mi rabbi alhamdulillah jettu rabbi ara anamoo abitti firoo wal argitanii firoo wal argitanii komentiin cufte haani kana cufe anatu cufe beektaa dhiise miira keessa nu jala akka seentuun fedhu waan ofii ara miidhii waan dhufii akkanumaan nu asirra taa'i koottu akka rabbi haa kabaju na kabajaarti raadha dhiirati deema jana dhiiran ta'u haadha dhiirati kinoo kursiirra qaba asirra taa'i wallahi asirra laa kanarra taa'i jaartii doktor eenyuti jennaree akkam doktor reedi Allah yaa ummata kiyyaa har'a mana galee bakka hojiiti akkam aniitiya waa'ee bareeddeetiya neetworkiin qax godheessi qabe
Nitorkii qaalittiin beri nitorkii qaba jettee isilleen kanarratti. Ay waan nyaate? Ajaa'ibatti. Liibiirra baay'ee. Waan ofii nyaata hin barbaachisu Zainabaa dhiisi. Akkanaan zooru fedha. Inni takka. Nyaata akkamitti barbaadaa dhawoo jettan muturraadha. Akkamitti haadha faatiin dhadhaitee akkana godhattee nama tajaajila barsiisedhaan. Haadha faatee wallaahi dhugaa dubbachuuf maasiyaa irraan kaayina. Nama fakkeenya osoo jaarsuma isiitiin wal lolu ta'e isirraa goruu hin danda'u. Osoo jaarsa qabaattu taate jechuudha. Namni tokko nama noo oode nama saniin irraa goruu hin danda'u. Kanaafi dhiisaa warroonni sagalee naa taatan asumaan galatuumaa ulfaadhaa isiniin jedha. Borummoo firoo kiyya wajjin liivii isinii dhufa. Anammoo riidii waliis arguu fedha kaa. Ani dhugaa dubbachuuf reediin akka na bira jiraate ani liivii haasa'uu hin danda'u haasa'inis na jalaa babbada. Abshirumaa biti bareeddate. Ani duraanumaa yooma manatti isa biratti seenu jechuun dhokadhee seena malee kallattii osoo inni na bira jiru akkanatti seeneen beeku guyyaa takka. Uumaa biti nagaa qabdaati maraafiyyoo. Sirraa bareedee jira dammoo maashaallah. Galatoomaniiti. Foolii jaarsatu narra ba'ee kanaaf. Yaani fakkaataa miti. Yaa Rabbi baddeerteedha nama yaa Rabbi koomentii banimee koomentii dubbisna. No dhiisi waan ofii miira keessa galchanii ni aarti aarran immoo balaa biraa nu buustu. Waan ofii nyaata naa kennaa aarti naa qopheessaa jirti. Okay. Akkasii haniiti eessa jirta sila hanii'e? Suudii jira beektee. Suudii jirta maashaallah. Rabbiin nuti bakkaatti nu haa dhaabu. Aamin bareedu wallahi rabbi sinaa baasu. Dafee atamtamaan biyya san keessa isinaa baasu. Wallahi irra caaltu sanii. Waa takka fedhu yoonno waa dhufi. Buna dhuyna? Wal amma nafsitu dhugaare inshallah. Bakka dhiicha na dafi. Waan ofii buna daffisuun beeku yatti jaraniyyoo. Fira kiyya? Diina kiyya? Bagasitti fidee haadha fi ani miskiina dhiisi naman tuytu aniyyee Waa'ee bareeddoo. Ani bar wanni koomantii cufeef obboleeyyantii waan ofii aarsuun barbaanne sanii fi waan biraatii fi miti dhiifa manarra ta'a. laa waan ofii jechuun nama turraan hubanne dhugaadha na biratti sin argamti isii biratti sin argamti. Isa birattis ni argamti kanumaa fi namni akkamitti akkana ta'a isa jedhu namni hinoo karuma ta'etti fudhatame sani malee dhimma wanta biraatii miti. Yoo dhugaa dubbanne anaafillee isiifillee qixa maal nama hundaaf iyyuu qixa isin bakka barbaadde dubbistee ka barbaadde dhiisuun mirga isiiti. Nu hundaafuu qixa isii. Keeriyaa Dr. Keeriyaa. Uummanni Oromoo bara biyyiyyuun jaalatu akka itti si jaalatutti. Wallaahi berummata kana rabbi darajaa sana naa kenne anaa ganumaa na jaalatan seene akka. Wallaahi si baay'ee jaalatan. gammade isaan beeytee osoo an badduu ta'ellee yookiin of jajuuf osoo hin taane osoo an badduu yookiin nama badaa yookiin baalagee wayii ta'e
akkuma qaata silaa miidiyaa kanarra fiigaa beeytee namni immoo akkuma haala amala ofiitiin nama jaalata malee dhimma biraati miti wallaa haa galatoomanii warroonni anaaf jettanillee dubbattanii warroonni immoo isin jalaa dubbatuu dideellee dhiifama naa godha nama takka jalaa wallaahi dubbadheen bilbilli kiyya misee jirraa wallaahi na jalaa cufate jechuu nama anillee haqqaa nama tokko tokko dubbisee onno jechuun barbaadu an osoo ati nama badduu taate barbeeta yaaniin jira miti namni iyyuu sirratti duula sii galee mataa kee nama gaarii ammoo ani wallaahi bakka kee bu'ee uummata oromoo hundi keessaniyyuu galatooma isiniin jedha wallaahi billaa galatooma hundi keessaniyyuu mucattii tanaaf sagalee taatanii fi jajjabeessaa turtanii galatooma isiniin jedha wallaahi. ulfaadhaa rabbi sinaa kabajuu ana caala rabbiin isinaa jaalatu akkana jaalattan kanatti wallaahi rabbiin isinaa jaalatu rabbiin duniyaa akiraa isinaa milkeessuu galatoomaa ulfaadhaa jecha hin qabu wallaahi. Ummuseena wayyo ummuseena azirta kootu buna dhuyna. Isilleen jaarsa dhiibtee haa dhuftu. Habibti kootu fudhadhu raggii dhaabbattii kan keessatti gattee siif dheedee duratti dadhabee gale. Buna daffisaa yaamaa dhuftu waan ofii. Inni joo. Kootu raggii battii kan keessatti gattee kootu fudhadhu Habibti kootu fudhadhu. Dhiisi bakka isii anan nyaata. Laasanii miti kaleessa aartee asit darbitee litte sa'aatii meeqa littete ati qachaa kanaan biroo mataa ta'e rabbi kakadhe wallahi mara rabbi kakadhe wallahi qachaa kanarra dhaabadhu anas hin jedhe dhaabadhu qachaa kanarra atillee isuma hedda kaabiifti laa wallahi gaasii jechuu wallahi qachaa kanarra dhaabadhu qachaa kabajjaa qabu miti wallahi. Ayyee maal godhee namatu na jaalati akkam godhare. Si jalte yaada seenaa. Inshaallah see yaada seenallee wallaahi baay'ee yaadee inshaallah bor wal agarra. Waan ofii heerumsiisi jaarsa wayitti soqiiti. Mutena. Ana fasliin illee gana uysanitti neerumsiisu. Haga gabbara naa fidanitti neerumsiisu isii aada faate. Dubartiin arsii tola neerumtu beekta. Ati dhageette sila waa. Nageen. Asli da wal fudu enna bar. Ya sad. Jamu mazala jirta. Jamila garran jechitu na dhufte. La ada seenati irratti sin jaaladhu dhuga. Ani yoo nama akkas dalagu Wallahi wazibillah. gandummaa bitaan hundaayyuu bitaa fi mirga wallahi warri gandummaa jette. Weelkaamii No jedha. ani tabadda wallahi isi ma kolfisiisu fazala jirti. Isi kolfisiisuuf jedhan. Jeni weelkaam jedhaa irti bira akkanaa kanan diddu isi. Anaa tanatu akkuma san. Bareeda wallahi. Ani bar waan ofii hurriitti heerumuu heddii dhagaye wanni sun dhugaa taatii soba taatii wallaalee malee. Inna lillah. Haadha faate waan dhufi hurrii cilaalatitti heerumadda. Abdii Muktaari daa'iman guddistaadha seeran. Namatti yaa ilaalillah. Ara daa'iman guddisaatii heerumu.
Murtii maal rakkoo qabamaa? Haadha firoo Aziiza. Hunduu kootaa baqqaa jetti haati seenaa. Eeyyamtee haadha seenaa? Haadha seenaa si harkisu ol kootu. Waan ta'e boorsaa keessatti dagadhee haa dhufuun chaarjii asuu. Aluu iluu welcome. Akkami haadha seenaa koo seenimi.